diimaan keessa jira namni adii keessa jira. Nunu bifa isaa akkuma jirutti afaan isaa akkuma jirutti kaalchariin isaa aadaan isaa akkuma jirutti ta'ee sirna biyyattii irratti dhimma waloo irratti dhimma alaabaa irratti dhimma biyyattii irratti birmadummaa biyya irratti walii galu waan ta'eef nutis akkas ta'uu qabna yoo kana hin taane guddachuu hin dandeenye biyyattii kana bittanneessan akka Laayibeeriyaa akka Somaalee sana gosaan yoo deeme jechuudha. Gosummaa waan gadheedha dirty game wanni jedhamu tapha xuraawaadha gosummaa jechuudha. Gosaan ofirraasuun sabaan ofirraasuun an Oromoo qofa jedhee he who said I has differentiated himself from the others. Namni ana je namarraa addeef baasee jechuudha. Kanaaf ana jechaa kana dhiifnee nuyi yoo jenne gaarii. Amaaraa haa ta'u, Oromoo haa ta'u, Walaayitaa haa ta'u, eenyu biraa haa ta'u, Somaalee haa ta'u, lammii biyya kanaati. Wal qabannee wal waliin deemuu danda'utu nurra jiraata. Isa kaan achi dhiibnee isa kaan achi amma fakkeenyaaf hoomaa waraanaa keenya yoo fudhanne sabaaf sablammii irraa ijaaramee jechuudha. Akka ilmaan abbaa tokkooti, akka ilmaan maatii tokkooti biyyaaf yaada waan ta'eef tokko tokko hin dhiibu jechuudha. Akkasuma ta'u hawaasni illee akkas ta'utu irra jiraata jechuudha. Ilaalcha qeentee ilaalcha gadhee ana jedhu kana keessattuu warri diyaasfooronni alaa biyya kana dogoggorsuudhaaf jecha foddaa televizyiinii waan gadhee haasawan kanaaf kana laayif yoonee kana jala deemuu caalaa hooggansa jijjiiramaa karaa sustainable ta'e biyya kana guddisaa jiru kana jala yoo tarkaanfanne biyyattii kana ceesisuu dandeenya. Maaliif hooggansa jijjiiramaa kun isa tokko achi dhiibee isa tokko garana dhiibu tokkummaa biyyaatii fi birmadummaa biyyaa kana qabatee deema waan ta'eef nulleen biyyi isaaniif folowarii taanee warra isaan jala deemu taanee isaan deeggaruu danda'u qabna. Ilaalcha gosummaa cabsuu danda'utu nurra jiraata. Ilaalchi gosummaa qaanessuu qabna waltajjii irratti ilaalchi gosummaa yeroo ka'u saaxillee gosummaan akka hiika hin qabne itti himnee warra gosummaa leellisu kana warra ilaalcha qeentee qabatee deemu kana saaxiluu danda'utu nurra jiraata. Akka baluu jennee warra ilaalcha waloo qabatu waliin taanee akkuma Ameerikaa United States of America gara isteetii 54 hagamii meeqaa tokko taatee deemtu sanitti yoo akkasitti tokko taane unity taana. Unity is strange al-ittihadul quwwa afaan isinii galu yoo isinii himnillee al-ittihadul quwwa jechuun yoo akkatti wal qabanne quwwa humna taanaa jechuudha. Unity is strange jedhama afaan faranjiitti illee jechuudha. Kanaaf akkasitti yoo waliin taane farki ligeet foolma dhaqna jette Soomaaleen qubni tokkichi fuulanni qubni ilkuhu wada jirbee waxbubu ilkaanu ka waliin jiraattu waa furtaa waliin haa jiraannu isa kaan achi dhiibuu isa kaan qaanessuu isa kaan farrajuu dhiifnee lammiin Itoophiyaa lammiidhaan nama waan ta'eef biyyattii walitti qabna waan ta'eef ilaalcha waloo qabannee alaabaa waloo qabannee akkasitti wal walii yoo deemne biyyattii tana biyya jirtu gochuu dandeenya waan jiru. Rakkoon sablammii fi aadaa addaan fageenya hawaasaa keessatti mudatu maal irraa madda? Rakkoon ilaalchuma qeentee kana jechuudha. Waa sabboonummaa gara malee leellisanii ani fakkeenyaaf kitaabni fi garaan addaan balu hundaan Oromoo qofa yoo naasa'e yoo nasitti Somaalee tuquu baadhe yoo nasitti nama kan biraa waan isaa dubbachuu baadhe homo Oromummaa qofa dubbadhe yoo Amaarilleen homo Amaaraa qofa dubbadhe yoo Tigreelleen homo Tigree qofa dubbadhe kanadha jechuudha. Rakkoon biyyattii tanaa kana jechuudha. Ilaalcha qeentee qabatanii of leellisuu of tuuluu ofumaa gaannanuu waan biyyoomaa ilaalcha waliigalaa ilaalcha waloo kana dhabamsiisuudha jechuudha. Rakkoon guddaan kana waan ta'eef ilaalchi waloo kun mana barumsaa keessatti bocamuu qaba. Daa'imman mana barumsaa keessatti ilaalcha waloo kana qabsiisuudha. Ilaalchi waloo kun sirriitti lafa qabatuu danda'utu irra jiraata. Ilaalchi qeentee kun ammoo ka addaa akka amma fakkeenyaaf baandaan jira. Gareen baandaan adda addaa warri yeroo ammaatti Ijiptiin gargaaru warri yeroo ammaatti Eertiraa gargaaru Oromoo ta'ee ka gargaaru jira Amaara ta'ee ka gargaaru jira. Waay maaliif ta'a kun nama akka nuyi guddanne laga abbaa irratti dhiibbaa nurratti fidu jiruuf jireenya keenya irratti dhiibbaa nutti fidu. Ana siin Oromoodha jedhee isaaniin gargaara yoo ta'e hiikan qabu jechuudha. Oromummaan kiyya sun hiikan qabu jechuudha. Kanaaf Oromummaan keenya waan keenya irratti we have a lot of mountains, we have a lot of rivers. Laggeen hedduu qabna, gaara hedduu qabna, laggeen qabnu kanatti fayyadamuudhaaf reesoorsii biyya keessatti qabnu kana jabeeffachuu danda'utu nurra jiraataa jechuudha. Waan keenya yoo jabeeffanne eenyu harka bicciiree nurraan fuudhu waan ta'eef yoo ammoo ofii keenyaa wal qoodne sangaa wal qootu lafan qotu. Inni kun Amaara, inni kun Tigreedha, inni kun kanuman aqaara hojii dhabeeyyiin nama hojii dhabeeyyii kana aqaaraa jechuudha. Namni hojii hin qabne maal godhu? Amaarii kana godheera, Tigree kana godheera, nagara ayisaram. Kanaaf biyyattiin kun tokko jennee keessattuu warri baandaadhaa amma Tigreen TPLF baandaa taatee achi baatee jirti jechuudha. Warra biyya diiguu barbaadu. Keenya waraanni kan Oromootis ta'ee warri biyya diiguu barbaadu jira. Kan Amaaraatis ta'ee warri biyya kana diiguu barbaadu jiru. Isaan we don't care about. Kanaaf yoo deebi'an booda irratti haa deebi'an yoo deebi'uu baatan ammoo nuuf geenya waan ta'eef eenyuyyuu waan gochuu danda'u birmadummaa keenya irratti illee
balaga abbayyaa irratti abbaan barate sanirraa haa baratu jechuudha. Look before you leap osoo ittiin lixiin dura laalladhu kunnoo san laga abbayyaa ka eebbisuu hin danda'an jennuu eebbifnee jirra maalayyaa waan biraa. Bobaa eega dur gaafa zamana Tigreen bulchitu asitti maan baafne jennee yeroo nu gaafii gaafannu mootummaa biraatti nu darbata balaa asii nutti bu'a jennuu nu baafnee jirra jechuudha. Ganaa bobayaas baafna ganaa risoorsii biyya keenya jiru warqii keenyatti fayyadamna ganaa laggeen keenya kana qabnee jallisnee irrigeet goonee we have an agricultural land. عندنا أرض زراعية لا فقدنا كم نوانته كانت فيدمو دندو تنور جراتا. We are too eager and ready to do our best to follow our leader. Prime Minister ke najala demne biyati kana green bore jijjiru da oppe kana kam nawate warri odu akaru yero da kasiti sinjiru nabade nagayat. Hedduu namatti tola. Oromoo fi saboonni biroo tokkummaa isaanii jabeessuudhaaf hojiin isaan irratti bobba'uu qaban maal ta'uu qaba jettanii amantan? Yani hojiin isaan irratti bobba'uu qaban duraan dursee misooma irratti bobba'uu qaban namni biyyi tuni akkuma jedhe san we have an agricultural land lafa qonnaa qabna ardu ziraa'iyya. Indana ardu ziraa'iyya lafa midhaan baaftu qabna jechuudha midhaaniif mijooftuudha. Lafa kana irratti dalagu waan biraa dhiifnee oduu akaaruu dhiifnee nama qeequu dhiifnee misooma keenya dalaguudha nyaataan of danda'uudha. Deeggarsa ilaalcha eeggattummaa biyyaan baa eeggannu kana ofirraa dhiisuudha biyya keenya qonnee laga jallifnee mootummaan nu gargaara waan ta'eef jallisiidhaaf waan mijaa'u maashina dandaa nu kennaa jira laga kun wasitti nu qabee jira kanaaf amma kaanaa sawweenatti kun lagni kun qabee jira lagni dhaaree kun ka'ee jiru karaa kana deemu kun bishaan tuujii ta'ee samaa'i fakkaataa ciisa pirojektii finnaasanii hooggansa liidu nu godhu bareedaa sadarkaa aanaatii fi gubbaatti illee qabna waan ta'eef hooggansa kana waliin socho'uu danda'uudha. Idimee qeequmaa fi gadaantummaa keessummeessuu guddeellaa gabrummaa ofiitti deebisuudhaaf warri olii gadi nuf jettu kun be careful aga hadhigoo miila kee lafatti gaddeeffadhu dhugan sitti. Kanaaf warri sararratti yoo deebite dafii luxubadhu balaa sirnichaa jalaa mucucaadhu garana deebiin waliin qabsootti seen misoomatti seen. Kanaaf wannan isin ijoo Amaaras ta'ee Tigree warri oduu aqaar Oromoos ta'ee dhiisiiti gara misoomaa gara guddinaa gara biyyattii tana fuula duratti tarkaanfachiisutti yoo deemne baay'ee gaariidha jechuu barbaade. Baay'ee namatti tola. Tokkummaan saba tokkoo mootummaa dinagdee fi amantaa keessatti bu'aa akkamii fiduu qaba danda'a? Gaariidha tokkummaan saba tokkoo akkuma jenne san unity is strength al-ittihadul quwwa. Tokkummaan biyya tokkoo quwwaa sii fida dura tokkoffaa diina kee ofirraa defeat gochuu dandeetta. Misoomaa yoo itti deemte tokkummaa yoo qabaatte misooma san fuula duratti tarkaanfachiisuu dandeetta. Ejjennoo kee qabaatta waan ta'eef akkuma amma deemaa jiru kanatti tokkummaa yoo qabaan garri namni si qeequ siin seenuun hin jiru ulaa kee yoo cufatte tokkummaan sabaaf sablammii kun tokkummaa biyyattii kanaa guddina biyyattii kanaa biyya kana fuula duratti tarkaanfachiisa waan ta'eef tokkummaa malee biyya kana fuula duratti tarkaanfachiisuu waan hin dandeenyeef tokkummaan it is very necessary. Tokkummaa qabaachuu qabnaa jechuu barbaade. Egaa kabajamtoota jaalatamtoota keenyaa baay'ee namatti tola haasofni isaanii. Waa hedduu asirraa baratan jennee abdii qabnaa wanni sagantaan hordofaa jirtan qophiiwwan turbeetii kan daawwachaa jirtan ammoo gaara qabaasti yoo jedhama. Hawaasni Oromoo yeroo ammaa kana maal irratti xiyyeeffachuu qaba? Amma Oromoon yeroo amma jiru kana misooma keessatti diinagdee hawaasaa biyya teenya ta'u utubuu keessatti Oromoo irraa maaltu eegama addatti? Oromoon akkuma beekamu abbaadha sirna kanaafillee abbaadha. Biyya kanaaf nuti abbeedhaa miti abbaa ta'uu of beekne gaariidha jechuu barbaade. Isin dura gadaantummaa adda addaa keessummeessaa turre namni wal wanjaluu oduu adda addaa oofuu wal qeequu wanni jedhamu kun Oromoo irraa hafee kitaabni qeeqaa kun achitti hafee gadaantummaa dur keessummeessinu sanillee keessaa baane ammatti wanni nu barbaachisu ilmaan keenya barsiifannee ofii keenyaafis misooma keenya irratti biyyattii tana keessattuu warshaaleen adda addaa akka seenu gaafii warshaaleedhaa gara gartuu industiriitiitti biyya keenya guddisuudhaaf gara investimentiitiin biyya keenya guddisuudhaaf gara barnootaatiin biyya keenya guddisuudhaaf yuunivarsiitii adda addaa karaa aspaaltii adda addaa biyya keenya haga yoomitti dhugaa dubbachuudhaaf idilee keenya qabsoo keessatti umurii keenya fixannee haga ammaatti karaa koronkochi irra deemuu nurra hin jiraatu. Mootummaaleen karaa aspaaltii keessattuu baalee bahaa tana mootummaan gadi haalaan baaleen bahaa umurii isii qabsooftu haga ammaa karaa koronkochi irra maa deemti maal waan ta'eef egereenuu turtii haga qabattetti biyya isii keessa deemeetiin jira. Maqalee Addigaraad Intichoo Adwaa Taambeen Agaru Salaam mara keessa deemeetiin beeka dhugaa dubbachuudhaaf. Waddaa sitti biyyi keenya kun aspaaltii ta'utu irra jira. Akkasitti yaadutu nurra jira. Asuma uummata keenyallee buusima qofa gaafachuu miti achillee waa gaafachuutu nurra jiraata waan ta'eef warri garraa jirtullee biyyi haa guddatu.
Aga tokko irrigeeshiniidha wanni fooyyee piroojeektiin adda addaa wanni dalagamaa jiru jira. Aga wanti karaa koronkonchi irra deema. Baalee tara